sarara odeeffannoo sona seenaati hordoftoota keenya sagantaan odeeffannoo daddabarsaa sarara sona seenaa kanarraa amma eegalaa Dr. Insarmuu Teessoo fi Dr. Onnee Johaar anis barbaadaa teessisaa kanaa sagantaa marii har'aa wajjiniin yaadnee jirra. Hordoffiin keessanii turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u jenna. Si'a tokko booda walitti deebina. Gegerarure gegerarsa kukagara itarkibnui itibunui idadamne roro kana gamoji lafa bishaan nebisa dirkidi nalejisa adda kodari nuti rorisunafe sinsarmu sinake fadde male yumanuf gaterafe Insarmu Kenyar kayu didi or malu kasadikta Insarmu Ilma bagada jaja walaga bujifita Insarmu Kenyar kayu didi or malu kasadikta Insarmu Ilma bagada jaja tudela Insarmu Tole atolako Tole fardan demna jarana Konne akotuko Inuma kumbigu nabarana Iman tiksa sawakuko kana Una tudideto ganna morma Oto jiru, oto bundutuyu, naman kubsituuti namni orma. Allayaan jalli fagoo, allayaan jalli qabu. Itti bufanii damdamni jiru. Hima beekna durisi jarrin taatu. Wal nu fichisiisuuf tiru. Yaa badhaane wayyaa. Atis bora sori sorrabuma kanya. Atau Dr. Insarmuu, Dr. Onnee baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegde barbaada. Baga nagaan nu eegdan. Bareeda har'a keessummaan keenya haaraanii Dr. Insarmuudha. Dr. Insarmuu miidiyaa dhafaaraa jecha miti. Garummoo daddabarsa odeeffannoo sona seenaatii fi yeroo duraa dhiyaachuu isaallee miti. Gaafa sona seenarraa turre jira. Gaafa saatalaayitii ONN irra turre sarara ammattiin baane kanaaf immoo inni haaraadha. Dr. Onneen kana dura waliin dhiyaanne irra. Har'a mata dureen tokkoon isiniif qaba. Mata duree sana keessatti jalatti cabsatoota adda addaa gaafii irree kaafna. Mata dureen isiniif qabu dhibee koronaa fi yaaddoo addaa uummanni Oromoo yaaddoo addaaf dhibee kanaa wajjiniin saaxilamuusaa mata duree jalattiin gaafilee tokko kaasee irratti mari'achaa turra. Akkuma hundi keenya iyyuu quba qabnu har'arra dhaabannee dhibeen koronaa yaaddoo addunyaa isa duraa fi kan kana dura iyyuu argamee hin beekne yaaddoon akkanaa dhalatee hin beekne jedhameeti yaadama. Lubbuu namaa galaafachuuttis daddarbaa hariitiidhaan addunyaa waliin ga'uudhaanis yeroo gabaabduu amma jiru kana keessatti Ameerikaa duwwaa keessatti maybe sa'a muraasa fuuldura odeeffannoo qabuun Ameerikaa duwwaa keessatti gara 160,000 ol dhibee kanaan qabamee jira. Gara 3,000 ol lubbuu dhabee jira.
addunyaa irratti immoo gara 800,000tti kaa'ama uummanni dhibee kanaan qabame. Kan lubbuu dhabe gara 40,000tti siqaa. Biyyatti nuti keessaa dhufne Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti immoo nama lubbuudhaan kanaan darbe amma ammaatti dhaga'amaa hin jiru. Garuu lakkoofsa namni 22 yookiin 23 qabamuu isaatu amma har'aatti odeeffannoon jira. Kanumarraa kaanetti dhibee ulfaataa fi yaaddessaan kun addunyaa bakka itti hin faca'an hin jiru. Biyya keenya keessa seenuusaa beekamaadha. Garuu akkuma nama isiniif tuqee nama 22 yookiin 23 duwwaatu amma ammaatti qabame waan jedhamutu jira. Akka waliigalaatti kan dhimma Oromoo booda itti dhufna. Akka waliigalaatti yaaddoon dhibee kanaa fi qophiin yookiin tattaaffiin ittisa dhibee kanaatiif mootummaan sun gochaa jiru maal fakkaata jechuun daddarbaa humna dhibee kanaa wajjiniin tattaaffii addunyaan bakka hundatti Afrikaa keessattis haa ta'u Ameerikaa Awurooppaa keessatti gochaa jirtu wajjiniin walgitaa jechuudha. Gaaffiin koo Dooktar Sammuu Meesarraan eegala. Biyya sana keessaa odeeffannoo nuti qabnu miidiyaa biyya sana keessaa achas darbaan jiru. Aangawoonni biyya sanaa maqaaf aangawoota jedhanii waa'ee biyyaa akka waa yaadaniitti fakkeessanii waan isaan barreessan waan isaan miidiyaa irratti daddabarsaa jirani inumaayyuu haala nama sodaachisudha. Waa'ee rakkina kanaa akka gahaatti uuma beekumsa qaban hin fakkaatu ta'ee yookaan immoo beekaa uummanni kun haa dhumu jedhaniidhuma yookaan akkas jedhu ta'ee hin beeknu. Karaan isaan itti dabarsaa turanii fakkeenyaaf qoricha arganne irraa qorichi kun biyya lafaaf hin kenninaa waan akkasii jedhanii uummata keenya akka inni of dagatu gochuu miidiyaa adda addaa irratti nyaanni keenyayyuu qoricha vaayirasiiti jedhanii tokko tokko dubbachuu karaa biraa biyya sana keessatti nam 9 qofaatu qabame jedhanii nam 9 qofti bakka qabametti qoricha kana teestii gootee akka nama fayyisuu fi akka nama hin fayyisne nama 100 keessaa hamma kana hin fayyisuu danda'a. Effectively hamma kana effectively nama hamma kana fayyiseera kan jedhu tokko yoo teestii gootee yoo akka ittiin lafa keesse malee ani in fact waan akkasii keessa galee sirriitti dubbachuun dadhabeyyuu hin beeku wanni koomitii professionii koomitii yoo ta'eyyuu imaammata mootummaan tokko health poolisiin inni qabu uummata ittiin protectii godhu jiruusaa inni jalqabaa tokko gaafa dhukkubni akkasii ka'u gaafa dhukkubni golfaan biyya lafaa balleessuu danda'u nama baay'ee gaaga'uu danda'u akka fakkeenyaaf akka dhukkuba walirratti daddarbaa akkasii kana gaafa namni baay'ee miidhamuu danda'u mootummaan keessa galee risoorsii addaan barsiisuun karaa haala adda addaa dhukkubni kun ittiin darbama jedhamu sana cufuutu irra jira jechuudha. Biyya keenya keessatti waan kana isaaniitii dabarsaniiru hin arginu. Ollaan amma yoonaatti buna wajjiniin dhugaa namoonni maabara xuwwaafaa wajjiniin qaban akkasuma sanatti itti fufeera xuwwaa maabarri kun dhaabachuu qaba jedhanii itti irra jira. Namoonni bakka amantaa adda addaatti wal gahan lafa gabaatti namni walirraa bitee walirraa fuudhu keessumaa gabaan baadiyyaa gabaa filii maarkeetiiti hin beektaa namni baay'een iddoo tokkotti dhufee walirraa bitee walirraa gurguru kun walitti dhufee yookaan akka daboo akka jigii kana namni wajjiniin bahee waliin haamaa haamee daboo wajjiniin taa'ee nyaatee dhuguu yoo namni dhukkubsate dhaqanii gaafachuu waan alle kanarraa akka ollaaf ollaan wal lagatee hamma dhukkubni darbu kanatti irraa akka ittiin barnoota fudhatee irraa akka irraa wal dubbisuu wal keessa deemuu kana akka lagatu karaa babal'isanii ittiin wanni jechaan jiranii. Inumaayyuu
keessumaa bakka adda addaatti immoo intarneetii fi informationii uummata keenya irraa cufanii maaloo banaa jennee karaa miidiyaa adda addaa gaafa waannu inumaayyuu hamma warri shiftaa kun dhumanitti warri shanee kun hamma dhumanitti hin gadhiifnu waan jedhan achiis barreessanii uummatatti kabajaa uummataaf warra hin qabne warra lubbuu nama tokkoof illee ta'e silaa lubbuu bookee tokko akka maleetti akka bo'uun barbaanne namni biyyi lafaa kun namni civilized ta'e akkasidha. Isaan garuu akkasitti lubbuu namaa qisaasuu tuffachuu uummata kana salphisuu irratti waan jiraniif karaadhuma dhukkuma kanayyuu salphisanii ilaalaa waan jiraniif uummatas dogoggorsanii uummanni kunis akka nahee yookaan akka itti yaaddee waan kanarraa of eeggatu uf dagachiisaa jiru jechuudha. Kun immoo duguuginsa sanyii keessatti uummata kana ittiin dhukkubatti saaxilanii haala adda addaatti saaxilanii akka inni dhumu gochuun vaayirasii isaa ta'uu dhukkuba kanaan dura smallpox faa akka wayyaa faa wajjiniin minilik faa fuudhanii uummata keenya Arsiitti wanni kana fuudhanii gaabii wajjiniin akkanitti gurguranii dhukkubni nama baay'ee akka inni fixu godhanii isa booddee erga dhukkubni nama keenya fixe sana boodammoo waraanaan deebisanii qabatan sana exactly waan akkasii yaalaa jiru natti fakkaata. Kuni baay'ee hamaadha. Ignore godhanii uummatattis baacuun waan hin jirre abdii hin jirre akka politikaatti fudhatanii qorichi argameera jedhaniifaa uummanni akka of dagatu gochuun kunu uummata sana fixuu jechuudha indirectly. So kana natti fakkaata haalli biyya sana keessa jiruu fi haalli mootummaa uummata sana gariin uummata firoonfatee gariin immoo geographically uummata sana isolate godhe akka apartheiditti uummata geographii naannoo tokko naannoo lama naannoo sadii uummata geographically isolate godhanii uummata sana fixuu jechuun mataan isaa genocide. Haa ta'u Dr. Sarmuu fayyaa ta'ii doktoroonni waanuma Dr. Sarmuun kaase kanatti gaafii xiqqoo si dabalee waan itti dabaltu yoo qabaatte kan amma Oromiyaa irratti akka addaatti ta'aa jiru Dr. Sarmuun gara dhumaatti tuqe kana itti dhufna gaafii gara duubattis ni qaba. Akkuma waliigalaatti biyyattii keessatti dhibee kanaaf mootummaa sana wajjiniin inna wal bira qabnee ilaallu waan Dr. Sarmuun ibse akkuma jirutti ta'ee dhibee kana uummanni nyusaa guddaan qorichisaa guddaan fi tokkichi uummanni walitti dhiyeenyaan akka hin teenye akka hin deemne akka harka waliin qabanne amma danda'ametti mana isaa akka jiraatu walas ba'e akka walirraa fageenyaan iddoo wal argutti hundaa taa'an jedhu. Amma har'a wanti jedhanillee waan biraa yoo ta'e inni yoo amma hojiirra ooleen hin beekamu kana duras akkanuma jedhamaa ture keessumaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti bilisiginnaan naannoo Oromiyaa bulchu an akkan quba qabutti dhiyaa Shawaa hunda keessatti aanaalee hundaa keessatti gaafa 22 qabee amma 23 24 bitootessa jechaadha. Aanaa ammayyaa walisoo aanaalee godina Shawaa lixaa keessa jiran baay'eetti walga'ii galma tokkichatti amma nama 800,000 teessisaa akka turantu dhaga'ama. Biyya keenya gara bahaa Harargee dhiyaa fi baattis kanumatu haala wal fakkaataa kanatti ta'aa ture. Iddoo hundaatti haaluma akkanaa gochaa jiru. Kanaaf akka waliigalaatti mootummaan suni dhibee kanaaf ittis inni godhu xiyyeeffannoon inni kenne waan jedhu wajjiniin wanti inni jedhu waa hedduudha. Kan uummataan godhaa jedhuu fi addunyaanuu hordofaa jirtu hojiirra oolchuu dhiisi ofii isaatiifuu uummata galma tokko keessatti 100,000 100,000 walitti qabee walga'ii teessisaa jira.
Isa kana wajjin akkamitti ilaalama akka waliigalaatti xiyyeeffannaan mootummaan sun kenne jedhee miidiyaa irratti dubbatu qabatamatti waan lafa jiru fakkaata. Laali waan gaariidha kaaftee ta duraa isa qoricha argamee jaamee biyya sanitti dubbatamu qoricha arkuu dhiisiti sababa dhibee kana nama kaasan dandeettii itti ilaalan hin qabdu biyyatti sun. Kan lammaffaa dhibeen vaayirasiidhaan dhufu haga ammaa qorichaan wal'aanamuu hin dandeenye akka beekumsa ilma namaatti. Sababa qaba. Sababa taa'umsa istiraatejii vaayirasiin irra filatee. Amma dhibeen koronaa kun dhibee haarayaa. Koronaan haqaaraa vaayirasii gosa gosaa qaama isaaniirraa bifa gonfoo yookiin crown koronaa jechuun crown isa afaan Ispaanish irraa fudhamee mallattoo akkasii qaban haqaaraadha. Wanni kun RNA vaayirasiidha. Yeroo oomishni isaa guddaadha. Wanni isaa dafee oomisha. Hubuu ol oomishu kanarratti sanyii addaa of keessaa baasaa sanyii addaa of keessaa baasaa dhufa. Amma koronaan kun bifa sadiin dhufee inni jalqabaa bara 2002 inni itti aanu 2012 kan 2002 SARS jechuudhaan beekama kan 2012 immoo MERS jechuudhaan beekama. Kan ammaa kun immoo COVID-19 dha. COVID-19 kun haaraya ilmi namaa waan haarayaatu nutti dhufe. Kan biroorraa ammoo dhibeeleen kun amma bakkeen irraa the epicenter isaa biyya Central China province Hubei Central Hubei biyya jaamu Wuhan lafa jaamurraa ka'edem. Wuhan kun Chinaan lafa isaanii bakka lamatti qoodaniiti. Bakka tokko kan namu addunyaarraa dhaqee oomishatti godhatu gara biroo tokko immoo kan namni biyya alaa hin seenne godhatanidha. Amma biyya tan irratti faabrikaaleen addunyaa jirtu namni biyya tanaa naggada barbaadu hundumtinuu rakkoo tokko malee karaa san seena. Dhibeen kun haaree ta'uu isaa bira dabree modern teknooloojiidhaan dhibee deemu. Xayyaaraanii deema. Takkaa dhibeen akkanaa mul'atee hin beeku. Xayyaaraanii deema. Maaliif oomishni addunyaa tana hundarraa Chaayinaa irratti oomishameeti. Ameerikaa dhufaa Chaayinaa irratti oomishameeti. Afrikaa dhaqaa, Asiyaa dhaqaa bakka hundarraa dhaqaa achirratti. Humna namaa guddaadhaan oomisha addunyaa tana hunda achirratti oomishame. Sababa adda addaatii fi lafa san filatan tokko beekumsa nama leenjifamee gatii gadi bu'aadhaan argachuudhaaf waan isa mijeessuuf Chaayinaanis dinagdeedhaan waan guddachaa deemu jecha uummata isaanii lakkoofsa guddaa qabu hojii qabsiisuudhaaf tattaaffii isaan godhan garii keessatti warri kaampaaniin addunyaa kun filatee deema. Kan biroo dhibeen kun beekaa wallaalaa hin qabu. Daangayni isa tiisuun danda'u aangawaadhaa fi nama nagaa ta'e qabamee deemuu waan hin danda'u. Nama tokko discriminating godhu. Hubannaan mootummaa Itoophiyaa ammoo keessattuu biyya san keessatti namni amrii qabaatee uummata keenya tiksuu qabaanne jee dubbachuu danda'u naannoo Amaaraa qofa. Naannoon Oromiyaa akka ilaalcha ilma namaattuu kan namuu fi diruun isaa wanni nama agarsiisu tokko waan addunyaan hanqammaa godhaa jirtu lola ni dhaaban. Ameerikaan Iiraan yoo gargaarsa na gaafatte niin kannaafii jette. Israa'eliin warra Filisxeemii fi maaskii fi qoricha kannaafii jiran akka nama gargaaru dandeettii akka argatan. Maaliif yoo Filisxeemiin qaba dhumte Israa'el isa fuudhaan deemtu. Isa pandemic jechuun dhibee biyya tokkorraa daangee darbee addunyaa tan hunda. Yoo Oromoon dhukkubaaf saaxilame Abiyyiin nagaa isaaf ilmaan isaa nagaan hin baan kana hubannaadhaan qaban. Tokko lola oofamaa jiru. Lola oofamaa jiru addunyaan hundumtinuu humanity ilma namummaa addunyaarraa balleessuu deemu dhaabuudhaaf ilmi namaa hunda waliin dhaabbatuu qabaa jee wanni godheef. Lolinsa dhabaa dhaabuun tooftaa jalqabaati ture. Lammaffaa immoo paartiin bilisiginnaa paartii jibbamaadha. Dhufiinsi isaatu jibbamaadha. Hojiin isaatu jibbamaadha. Kanaaf dhibee kanaan ummata keenya dhibeedhaaf saaxiluudhaaf mana hidhaa guddaa ijaaraa jira. Lakkoofsiin ummata guddaatu hidhamaa jira. Manni hidhaan dhibeedhaaf nama saaxila. Akka poolisiin ummata san eeguu ifi nagee ta'uutu itti fakkaata. Inninis akka waliin dhumuu deemuu hin beeku.
beekuu qaba poolisichi sunis uummanni sun ta'e. Maaliif namni meetira lama walirraa fagaachuu qaba? Wanni meetira lama walirraa fagaachuu qabu dhukkubni kuni karaa hafuura qilleensaa, karaa funyaan keessaa, karaa afaan keessaatiin gara sombatti gadi bu'a. Yeroo namni tokko qufa'u qilleensarra haga meetira tokkoo fi walakkaa deemuu danda'a waan ulfaataa ta'e jecha saniin booda lafarratti bu'a. Kanaaf namni meetira lama akka walirraa fagaatu. Hugguu qufa'ullee akkaataa qufaan isaa nama birootti hin deemne akka inni tiree baamuuf gabaabsuu irratti wanni xiyyeeffatuuf mootummaan Itoophiyaa keessattuu mootummaan Abiyyi hubannaan dhibee kanaafis qabu xiqqaadhaa ummata kana jibbansa isaatiif amma fakkeenyaaf naannoo Amaaraa namni isaanitti seenu hundaa'u dalleeni keenya cufame amma booda nutti dhufinii jira. Mootummaan Oromiyaa immoo naannoo biroorraa nagee naannootiifis nagee isaaniitiifis dhibee kana ittisuudhaaf asirratti haa dhaabbatu jira. Amma wanni isaan haasa'an ammoo abbootiin qabeenyaa tokko mana nama 500 fi 600 qabu. Men, it is unthinkable. Tokko Itoophiyaan dandeettii nama wal'aanuuf faasilitii taasisa qabdu. Nama 50 miti nama 10 wal'aanuudhaaf faasilitii hin qabdu. Istiraateejiin gaariin silaa mootummaa uummataa wajjin hojjetu. Dhibee kana namoota dhibee kanaan qaban kophatti adda baasanii dhibeen isaan qabe kun akkam babal'in. It's a preventive method. It is disastrous economically. Biyyoonni gurguddoon akka Ameerikaa namni akka lafaan baane godhanii guyyaa 10dhaaf impaktiin inni ikonomii irratti qabus xiqqaadhaan lubbuu namaa caalamoo dinagdee dhaga. Waan kana xiqqeessuudhaaf godhaa jiran irratti mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa babal'isuudhaan haala dhukaasa waraana dhaabuu diduudhaan walga'iilee uummata Oromoo akka itti dhufee dhukkubni laaftutti gar tokkorraa akka gar tokkootti rabuun dirqiidhaan mana barnootaatiin walga'iidhaan wal baasuuni ifi kan nagaa bahanii uummata Oromoo fixanii jiran itti fakkaataa jiran. Uummata Oromoo wanni miidhaa aangoota biyya sanis lafarraa fixa. Kana beekuudha qabanii ammaaf imaammanni fi wanni mootummaan sun oofaa jiru waan hedduu nama sodaachisu. Maayiti waan qoricha harkanne even they don't have dandeetuma vaayirasii san ittiin addaan baasanii ilaalan hin jiru biyya san keessa waan wanni loojikal ta'e. Qofa ammoo wanni kun amma fakkeenyaaf intarneet uummatarraa cufuun maaliif intarneetni barbaachisaadha? Intarneetaa fi laayina telefoonaa beekumsi Itoophiyaa gaadhaan addunyaan beekumsa walii ergisaa jirti. Daqiiqaa 5-5tti amala wanni kanaa beekumsarra ga'an walii dabarsaa jiran. Fakkeenyaaf yeroo jalqaba guyyaa durarratti ba'u wanni kuni qilleensa keessa turaa kanaa jecha tasumaahu maaskii dhaanii maask N95 dhaan afaan fi haqaarrachuun barbaachisaadha kan jedhamu ture. Lakkii sanboodammoo wanni kun drop contact jaan maal jechuudha wanni isaa kun ulfaataa waan ta'e jecha qilleensa keessa turuu hin danda'u lafatti bu'aadha. Wanni amma beekumsa saayinsii jechuun beekumsa ilma namaa sa'a amma irra dubbannu kan inni irra ga'e jechuudha. Kanaaf dandeettii uummanni odeeffannoo ifiin argatee ittiin tikfatu dhufuun this is amounts to genocide. Addunyaan hundi irra ijaa jirti. Wanni beekuu qaban uummanni Oromoo badeen dhabamu nu dhufa. Namichi Abiyyi jaammoo badee dhabama dachee tanarraa. Kana wallaalee he is responsible. Wanni imaammanni warri naannoo wanni paartiin godhaa jiru it amounts to genocide. Kuni duguuggaa shanyii ilma namaati it's a matter of time. Yeroodha malee itti gaafatamuurraan hafanii wanni amma biyya sanyii godhamaa jiru waan uummata keenya dhibee irraa baraaru odoon ta'in uummata keenya walumaa galattu laaftutti dhibee kanaan akka inni caqu haadha godhutu mul'atamaa jira. Kijiba itti ida'ame wajjin. Bareeda galatoome doktoroonni gaafii taanutti qophaa'e keessaallee waa tuttuqxee jirta. Akkuma kaase amma ammaatti gaafii duraa kanarratti akka ilaaltan kan hin barbaade waliigala biyya sana keessatti dhibee kanaan wal qabatee qophii fi adeemsa mootummaa waan jedhuu fi waan godhuu wal qixxaachuusaa adeemsa tarkaanfii addunyaan fudhachaa jiru wajjin walgituusaa akka ilaaltanii fi gaarii gootanii ilaaltanii. Inni taanu gaafiin qabu Dr. Insarmuu akkuma onneen kaasuu dhumarratti yaalee
waan Oromiyaa irratti ta'aa jiru. Dhibee kanaa fi Oromiyaa dhaan wal qabatee Oromiyaan haala addaa keessa jirti. Gartokkeen uummata Oromiyaa bara yeroo dheeraadhaan fuuldura dukkana keessatti ittifamee amma immoo qunnamtiin yeroo barbaachisaa ta'e kanatti odeeffannoon yeroo barbaachisaa ta'e kanatti mirga odeeffannoo argachuulleen hanqatee rakkina guddaa keessa jira. Dhibee kanaa fi dhugaadha akka odeeffanneen jedhee dhibeen kun iddoo tokko balleessa iddoo biraatti ce'uun waan loon. Haa ta'u malee immoo miidhaan guddaan kan warra dura kanaaf saaxilamuuti. Haala kanaa wajjiniin kan duraa dhibeen kunii fi haala Oromiyaan amma keessa jirtutti yaaddoon addaa biyya sana keessatti Oromiyaa keessatti qabaatamuu hin danda'u maalii kan jedhu. Gara biraani wanti biraa yoo hafe mirga odeeffannoo argachuu uummataa ugguranii dhibee kanaaf akka saaxilamu dhibee kanaan akka dhumu egirii waraana irratti labsamee milkii dhabuun karaa dhibee kanaa akka milkaa'uu yaaluu fi tarkaanfii godhanii fudhachuutti warra ilaalutu jira. Kun akkamitti ilaalama akka mirga dhala namaattis akka jenosaayidii amma wanneen kaasettis akkan quba qabutti dhimmi kuni piroofeeshinii ati jette wajjiniin itti sila dhugaadha. Akadamikaallee meedikaalii ta'uu dhiisuu mala piroofeeshiniin kee kanatti hidhatee garuu piroofeeshinaal akka taate ni hubadha. Meegama ilaalama wanti kun. Gaaffii bareedaadha. Gaaffiin ati kaaste mootummaan tokko mootummaadha ani jedhu koomentireetiin yoo jiraate yaaddoon waloo yoo jiraate keessa seenee uummata sana yaaddoo waloo keessaa baraaruudha. Garuu mootummaan kun maal godhe state of emergency jedhee state of emergency biyya lafaarratti gaafa haalli gurguddaan dhalatu baatii 6 yoo akkam baay'ate yoo paarlaamaan biyya sana seera murteessan biyya sana warri seera murteessan yoo gaafatamanii hamma baatii 9faatti extendii gochuu danda'u dheeressuu danda'u jechuudha. Kanarraa kan hafe komaandi poostii kana almost amma waggaa 2 ol ta'eera erga Oromiyaa keessaa sabquunnamtiin cufamee telefoonni cufamee elektiriikiin cufamee waan adda addaa cufamee telefoonni moobaayiliin cufamee interneetiin cufamee jiru jechuudha. Kuni mataan isaa yakka guddaadha. Isa duraan mootummaa biyya lafaarratti iyyachaa ture. Mana barumsaa xayyaaraan dhahanii, keemikaalaan dhahanii, namoonni baay'een mallattoo keemikaalaan akka dhahaman, akka summii ijoollee mana barumsaa jiraniif akka kennan gadi baasnee iyyaa turree mootummaan baay'een hin dhageenye. Amma dhumarratti waa'een koronaa kun gaafa dhufu dubbiin kun amma irratti dabalatee mootummaan kun inumaayyuu maal jedhanii dubbachaa turanii ummanni kun isaanuu vaayirasiidha. Vaayirasii koronaa caalaa isaantu nu sodaachisaa vaayirasiin koronaa uumaa miti jedhanii akka kanatti ofishaalii barreessaniiru hangawoonni dabballoonni biyya sanaa jechuudha. Dabballoonni hangawoonni olaanaa jedhamanii jira ta'an kun jechuudha. Manni kun waan hojjechaa jiran hin jirani. Evidensii already nama fixuudhaaf akka karoorfataniiru akka weaponize godhanii wanni kana vaayirasii kana akka qawweetti itti gargaaramanii makata kana akka fixuudhaaf karoorfataniiru already lafa kaa'aniiru jechuudha. Intenti isaanii barreessanii lafa kaa'aniiru jechuudha. Inni sun yoomiyyuu taanaan itti gaafatama jala isaaniin baasuu jechuudha. Kuni waan biraati. Lammaffaa biyya bulchitu keessatti ummata ofii kee bulchitu mootummaan tokko bulchu keessatti geographically isolate godhee attack godha taanaan militarii irra kaa'ee bulchiisa siviilii irraa fuudhee bulchiisa militarii jala oolchee haala hin jirre militarii sana keessatti
namoota baay'ee fixanii faamilii tokko keessaa nama 2 nama 3 nama 4 nama 5 bakka tokkotti ajjeesanii mana irratti gubanii nyaata irratti gubanii ooyiruu isaanii gubanii midhaan isaan qaban buna isaan qaban oomisha isaanii gubanii ari'anii inni kaan biyyaa bahee baqate inni kaan immoo achumatti dhumaa inni jiru kuni bara dhuftuu maal ta'aa otoo koronaa vaayirasiin hin jiraatin bara dhuftuu ummanni kuni beelaa fi dhukkubatti akkasittu saaxilameera jechuudha. Biyyi suni hospitaala hin qabu, biyyi sun tajaajila fayyaa hin qabu, biyyi sun tajaajila beekumsaa hin qabu, ummata kanaaf information hin gahu. Achi keessattuu otoo vaayirasiin kun hin dhufinu ummata kana beelatti saaxilanii inni kaan Sudaanitti baqachaa jira, inni kaan Gambeelatti baqachaa jira jechuudha. Inni kaan biyyoota ollaatti baqachaa jira jechuudha. Warri kun jechuudha. Kuni maal jechuudha? Kanammoo irratti dabalatee gaafa vaayirasii kanammoo hinumaayyuu isaantu vaayirasiidha malee vaayirasiin kun nun sodaachisu jedhanii barreessaa jiru. Jarri akkasii kuni tokkoffaa ummata waan jedhanillee warra hin beekne warra sammuun isaanii isuma dhugaa dubbachuudhaaf kana jedhee dubbachuutu na dhiba. Ani har'a bahee ummata tokko nama aangoo hin qabnedha, nama dhuunfaadhaan deemu tokkodha. Nama ummata tokko ati vaayirasiidha ta'e akkasidha jedhee dubbachuun hedduu afaan koo keessa naqa. Waanan ani dubbadhu miidiyaa irrattis haa ta'u akka dhuunfaattis haa ta'u waan madaalawaa ta'uutu irra jira jechuudha. Aangawoonni biyya sanaa hinumaayyuu ummata arrabsanii ummata ittiin diinessanii akka ummanni suni irratti duulamu gochaa jiru jechuudha. Kuni maal jechuudha? Genosaayidii keessatti ummata tokko qopheessanii, ummata tokko maqaa balleessanii, ummata tokko demonize godhanii maqaasaa akka bulguutti akka nama seexana wayiitti wanni godhanii kaanii ummataan maqaa balleessanii booda yoo fixanii isaan justify gochuu barbaadu. Inni karaa biraa maaliif kana gootuu dhiisaa waan akkasii kuni tokkummaa Itoophiyaaf barbaachisaadha nama fixanii mootummaan ufaan darbaan Itoophiyaa tokko goonaa tokkummaa Itoophiyaa fi kanaaf nama ajjeesnaa kanaaf akkasidhaa jedhanii himachaa jiru. Kuni sababii kamiinuu haa ta'u nama ajjeesuun, sababii kamiinuu haa ta'u ganda fixuun, sababii kamiinuu haa ta'u dubartoota gudeeduun, sababii kamiinuu haa ta'u abbaaf ilma, abbaaf intala balbala tokkotti rasaasa 11 ajjeesanii. Kuni jechuun mootummaan sunis militariin sunis naamusa hin qaban. Irraa keessaa gubbaadhaa kaasii hamma militariitti yoo inni gubbaa ajajaan waraanaa sun yoo nama arrabsa ta'e inni militarii sun maalaa jedhu akkamittiin ummataaf kabajaa kennu hin kennu gubbaa kaasanii hamma gadiitti naamusa hin qaban. So naamusni sun bakka hin jirretti ummata kanarratti tokko karfiyuun ummata kanarra jira. Guyyaadhaan galtee mana cufattee mana taa'us irra jira. Oomisha kee akka feetetti gabaatti geessitee gurgurachuu dandeessu. Ummanni wal keessa deemuu danda'u. Yoo tokko du'ellee ummanni iyyanii nama rasaasaan rukutamee dhiigee iyyaa jiru. Nutti bahaa maaloo mana keenitti nu geessaa wal gargaarree baannee deemna waa jedhanii namni dhaqee itti dirmachuu sodaatee ollaan walitti dirmachuu dadhabeeru biyya akkasii keessa jira jechuudha. Achi jarri warri ollaa suni gaafa didan namni itti dirmatu gaafa didu warruma ajjeese sana militarii kaampii sana dhaqanii maaloo kun akka itti du'aa jira daraa ba'aa nu gargaaraa jenna lakkisaa deemaa nurraa. Ummanni isin abdattan, ummanni isin abaluun nu busha dhaaba akkasiiti jettan haqaatii isaan sinaa awwaalan isaan sinaa gargaaran malee isin hin gargaarrodhanii ummata nama dhiigni dhangala'aa jiru akkasittiin gargaarsa qawwatanii dhiisan jechuudha. Militariin takkaa biyya lafaarratti militariin akkasii diina qawwee qabatee isa lolullee gaafa rukutamee dhiigaa jiru fuudhee gargaarsa godheefi yoo booji'ellee gargaarsa boojuu sana mirga boojuu sana eegeefi humanitarian wanni sana mirga dhala namummaa sana eegeefi akkasittiin tiriit godhachuudha.
biyya sana keessatti nama harka qullaa qawwee malee nama hidhannoo hin qabne rasaasaan dha'anii dubartii rasaasaan dha'anii haadha ijoollee tokko abbaa fi dubartii wal biratti ajjeesanii sanuu gargaarsan kenninu jechuun maal jechuudha? Uummanni kun genocide already declare godhaniiru. Oromoon kana garaa kutachuu qaba. Ciisee du'uun irra hin jiru. Qoba manatti galee gaafa du'e akkasitti wal owwaaluu gaafa dadhabe. Gaafa nama isaanii isa dhiigee ciisee dhiigaa jiru fuudhanii baatanii mana hakiimitti geessuu dadhabanii wal baqatanii duuni kana caalaan jiru. Salphinni kana caalaan jiru Oromoo. Kanadha dubbiin jiru. Kanaan nama keenya fixaa jiru. Bareeda galatoomii onne waan amma sarmuun kaasirratti gaafii misaadhee sirratti waan kaasirratti waan dabaltu yoo qabaatte itti dabaluu dandeessa. Uummanni keenya karaa adda addaatiin uummanni Oromoo idda mootummaan muummicha ministeeraa Koloneel Abiyyiin gaggeeffamu kun gadi dhaabbate karaa adda addaatiin fixiinsi fi hacuuccaan uummata keenya irratti deemaa jira. Mootummaa kana akkuma beekamu dhiiga qeerroo bilisummaa Oromoo, dhiiga uummanni Oromoo bara dheeraa keessumaa immoo yeroo gabaabaa waggaa 5 maqaa jijjiiramaa kana fuuldura ta'e keessatti kanfaleen manni kumaatamni hedduun kumaatamni dhibbee mana dhaatti ittiin guurameen barcuma irratti taa'anii gaafa barcuma irra taa'anii kaasanii garuu hacuuccaa fi miidhaa rakkina takkaa mootummoota hacuuccota sana dura himachaa ba'anii himatamaa ba'aman hin ta'in uummata keenya irratti deemsisaa jiru. Uummata gar-tokkee Oromiyaa qobeessanii akkuma amma jenne balbalatti cufanii qunnamtii dhaala godhanii humna waraanaatiin rakkisaa gidirsaa ajjeesaa jiraachuun akkuma jiru ta'e qeerroon bilisummaa gaafa wareegama kanfaltee kumaatamaan itti duutee kumaatamaan itti hidhamtee hafteen barcuma irra isaan teessiftee har'a hundi manadhaa jira. Qeerroo bilisummaa duwwaa miti bu'uura qeerroo bilisummaatii fi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromooti. Hogganoota adda bilisummaa Oromoo qondaalota adda bilisummaa Oromoo sadarkaadhaa akka sadarkaatti dhufanii amma dhufee mataa hogganaa Abdii Raggaasaatti har'a mana hidhaa jira. Mana hidhaatti naqanii jiru. Uummata qobeeffamee odeeffamee dhoowwameen addatti uummanni Oromoo qabsaa'onni Oromoo sabboontonni Oromoo jijjiirama dhufe kanaaf uummata Oromoo akka Oromootti biiftuu baasuu keessatti qooda kanfalee hunduu mana hidhaa taa'ee iddoon biraa mana hidhaati tokko karaan dhibee kana babal'ina dhibee kanaa rakkina dhibee kanaa ittiin hanqisan keessaa uummata mana hidhaa jiru mana hidhaatii hiikudha. Mootummoonni addunyaa hundi tarkaanfii kana fudhatan. Mootummaan Itoophiyaa garuu har'allee dabaleettidha malee ijoollee Oromoo namoota murtaa'e Awaash bakka itti namoota murtaa'e baasanii isaan waan dubbatan booda girii kaasuu dandeenya. Isaan har'a ala mana hidhaa jira. Kunilleen karaa sabboontotaa fi qabsaa'ota uummata Oromoo egeree Oromoo irratti murteessoo warra ta'an fuulduree Oromootiif murteessoo warra ta'an karaa ittiin dhabamsiisan fakkaata. Inni kun akkamitti ilaalama? Waa akkamitti ilaalta doktoroonni yoo kan sarmuu kaasetti waan dabaltu qabaatte sarraan tarkaanfattee mee kana hoo ilaalte? Baay'ee fayyaa tahii bakka irraa eegalanii dhiisan nama dhibaa tokko mootummaan kuni naannoo zoonii Afran Wallaggaa Gujii guutuu keessatti Boorana keessatti uummata kana addatti kophaa baasee waan addunyaan lola addunyaa wanni warra naazii kanatti himatanii waan collective punishment jedhan uummata tokko gamtaadhaan walii qabamanii waan namni tokko Wallagga ta'e qofa bakka hundatti ajjeesaa jira mootummaan kun. Qe'ee isaatti
qe'ee isaatti kan humna waraanaa komaand poostii irra dhaabee miti. Haramaayaatti yuunivarsiitii barachaa jiru Wallagga ta'eef ajjeefamaa jira. Finfinnee keessatti Wallagga ta'eef qabamee hidhamaa jira. Wallagga ta'uun mootummaa kanan diinummaatti gahaadha ta'eeti jira. Keessattuu naannoo Wallagga keessatti zoonii amreefu sinjee Booranaa fi Gujii keessatti collective punishment oofaa jira. Collective punishmentiin tasa dhoowwamaadha fafa addunyaa tana keessatti. Haala dhibeedhaan nama aanjesu dhibeen guddaan waraana Itoophiyaa naamusa hin qabne baalagee addunyaa tanarratti beekame namarra qubachiisuu caalaa yakki guddaan hin jiru. Uummata baalageedha waraana naamusa hin qabnedha. Kana biroon jettee akka jettee mana hidhaa gurguddaa akeeka qaba mootummaan kun mana hidhaa gurguddaa babal'isuudhaaf. Hubannoon isaan dhibee kanaaf qaban isaan wanni qaban wanni biyya Itoophiyaa keessatti wanni irraa dhufan beekte sishoomuu yaalballu sishaaluu qocaa namni Itoophiyaa keessatti aangoo irraa ba'ee sooramee nagaan jiraatan jiru. Aangoo irraa ba'anii badii isaaniitiif takka ifajjeessanii takka kuma Hayilesillaaseetti barcuma isaanii jala irratti awwaalaman. Akeekni mootummaan kun qabachaa deemaa jiru kana ture. Warraaqsi ijoolleen deenya gaggeessite haala kana jijjiiruudhaaf ture. Har'a hundi isaanii mana hidhaatti jiran. Inumaahu version VTPLF isa irra hamaa. Way odoo mallas jiraate at least yoo waa dhabne odoo warri Tigree sun jiraate naannoo Oromiyaa afaan Oromoo gaafii keessan galuu yaada juutu amma as ka'aa jira beekte. Isaan santu siinii wayyaadha san waan diddanii jecha adabamuu qabdanii waan fakkaata wanni uummata keenya irratti deemaa jiru. Wanni intarneetiin cufuu isaanii ilaalan kuni waan uummata keenya irratti deemaa jiru. Namoonni carraa qabanii waan san fuudhanii akka namni keenya hin argu godhuu dhiisuu isaanii qofa ilaalan. Uummanni Oromoo immoo waan kana haa xiqqaatu malee akka barbaachisetti yeroo duratti bahuu dadhabu malee suutaan bahaa jira. Uummanni Oromoo uummata obsallee qabu. Uummatamu gaafa inni ka'e abbaan fedheef duuba deebisuu hin dandeenye duuti akkeef duuba deebisuu hin dandeenye argamaati jira. Haalli tokko jeequmsa nuu keessa uumameen garee keenyaatu uummata guddaa ta'uun ijoollee ilmaan abbaa gadaatti isaanis afaan Oromoo dubbatanii mee xiqqoo haa ilaallu kan jaaniin hanqamma namni abiyyiin bineensaa yoo jette bineensaa miti namni siinjuu hin jiru. Abiyyiin waraabeessaa yoo jette waraabeessaa miti siinjuu hin jiru. So kanaaf wal qabuudhaatu ture hubannaa tokko irra ka'uudhaas. Yeroodha malee isa matter of time malee uummanni keenya ka'uu isaan oolu. Uummanni keenya dhukkuba koronaa irraa isin hafa. Mootummaa biyya irraa isin hafa garuu yeroon inni ka'u sun amma tahuu qabdi. Amma tahuu qabdi mootummaan kun. Kuni Oromoo lafarraa balleessee aangoo isaa diriirsee jiraachuu barbaada. Hubannaan Oromoo lafarraa Oromoon yoo badee Itoophiyaa guddootu ijaaramtii hubannaa jiru qaban kun baay'ee nama sodaachisaadha. Dhumaatii Oromoo irratti Itoophiyaan ijaaramtu hin jiraattu. Sustainability miti. Itoophiyaan filosoofii haaraa miti. Filosoofii amata 150 hojiirra oolee amata 50 lolee moohameedha. Wanni haaraa isaan fidan jiran. Sina ideology, the defeated ideology. Stride waan haaraa miti Itoophiyaan amata 150 warra Itoophiyaa ijaaran keessaa gobanaa daachee arraba kanatti awwaalame hin beekan. Itoophiyaa ijaaruun akka galatan qabne arganii jira. Wanni ideology tested ta'ee humna Oromooleen irratti bobbahee diinagdeen Oromiyaaleen irratti bobbahee hojiirra oolfamee waan uummataan jibbamee lola amata 40 lola amata 40 irratti moohameedha. Ideology moohameen deebitee nama moohuu hin dandeessu. Ideology nama moo isarra more democratic ta'e isarra more mirga namaa kan ta'uu qaba malee mirga namarraa dhowwu ta'uu hin qabu. Hin qabu haala biyyattii san keessattis hin jiru. Garuu qawwee qabnu yaallee odoo dhaabbannu amma waan Itoophiyaa qofa odoo hin ta'in karaa tooftaan aangoo irratti turreetuma oduma nyaanneetuma asumara duuna malee nagaan namaa wajjin jiraanne ilmaan guddifannaa yaala jiru warri mootummaa kun hin qabanii baay'ee baalageedha. Uummanni keenya ka'uu qaba. Waan
dhiha Oromiyaa irratti deemaa jiru nama biyya alaa ture biyya keessa galee wajjin wal argeen ture akkana jaanii dubbachuun hedduu namatti ulfaata. Uummanni keenya kanaas immoo haasuuta suutaan jettu malee dokumentii jirtu argaati jira. Wanni teenyee duunuuf wanni guu tokko ajjeesan tokko dhaabbannee irra ilaaluuf hin jiru. Hegereen Oromoo tokko yoo jiraannes waliin jiraannaa yoo dhumnes waliin jiraanna. Uummata guddaadhaa jarjara hin qabnu mee haa ilaallu kan jiru malee uummanni keenya guyyaan inni ka'uunsaa gaariidha. Wanni haala dhibee kanaafis saaxilaa jira. Wanni namni tokko Oromoo ta'uun yakkataa jira. Afaan Oromoo dubbatuun yeroo nama hiisisu keessa dhufaati jira. Kana irratti caqasuun qabu uummanni keenya akka eegaba. Wanni Oromiyaa keessa irratti godhamu uummata keenya dhibee koronaa kanarraa akka inni tiksu odoon ta'in dhibee koronaa kanaaf haala isa saaxiluu danda'utu aanjeefamaa jira. Kun waan hedduu nama sodaachisu. Kanumas ijaaboo. Gaarii bareeda Dooktarin Sarmuu waan kanarratti illee amma keessumaa waan mana hidhaatiin wal qabatee dhibeen kunii fi manni hidhaa uummanni Oromoo mana hidhaatti nam'ee achi keessatti kuufamee sirna malee qabame. Waan mootummaan sun innaa Oromoo hidhu olaantummaa seeratu cabee maqaa jedhu itti moggaasa. Warra hidhamee ba'e innaa dhageenyu immoo idda hidheen booda wanti inni jedhuun bilisinnaa deeggaruu diddanii sabboonummaa Oromoo leelliftu. Goobana Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda guddaa qabaatee iddoon awwaala isaatiitu hin beekamnee fi akkaataan du'a isaatiitu yoo gaddisiisaa beelaa waan bobeeffatu qoraan bobeeffatu dhabeelleen quba isaa gaabbiidhaan nyaatee du'e galada akkasii argate fa'aa isatu abbaa keenyaa. Abbaa Itoophiyaati sabboonummaa Itoophiyaatti yoo ce'uu baattanii farra deemsa ijaarsa Itoophiyaati waan jedhuun guuranii akka hidhantu beekama. Mootummoonni dhufan hunduu sabboontotaa fi qabsaa'ota gootota keenya kan mirga Oromootiif jecha gubbaadhaa gad of dachaasanii qabeenya keessaa qananii keessaa beekumsa keessaa of fuudhanii qabsootti galan galaafatee as ga'e. Jarri kunis qabsoo ilmaan Oromoo jaamsuudhaaf Oromoota 1000 hedduu nyaatan waggaa 27 namaaf tajaajilan keessatti. Ar'alleen idda waltajjiitti ba'anii akkuma disila jenne kan takkaayyuu argamee hin beekne sababoota uumanii barcuma isaanii duwwaa tuullachuudhaaf. Barcuma tuullachuu duwwaa miti inuma kaaftu hidheetanii yaada. Barcuma tuullachuu duwwaa miti OPDOdhaaf iyyuu bilisiginnaan jedhame kun duratti OPDO keessatti sabboontonni hin jiru. Amma OPDO keessaa sabboontonni toftaadhaan nafxanyootaan bakka bu'aa jiru. OPDO'n jedhamtu bilisinnaa keessatti Oromoo kan jedhamu qullaa jira. Haala kanaaf uummata keenya ficcisiisaa jira mootummaan kun. Kanaaf kan ta'aa jiru warra madadhaa jiru kana keessaa qabsaa'ota mirgaa Oromoo tarkaanfachiisan jedhamutu filamee guuramee madadhaa guutamee jira. Dhibee kanaanis fixuudhaaf duubatti hin jedhu mootummaan kun sababa kana godhatee achitti fixuudhaaf duubatti hin jedhu haala jedhutu jira. Isa kana mee amma tokko akkamitti ilaalamatti dabaleetii gabaabsituma gaafii ta'an sin ceesisa. Uummata tokko uummata keenya yoo argiteetta ta'e naannoo Sanqalleetti naannoo mooraa waraanaa bakka adda addaatti fuudhanii hidhanii akkan taanetti namni akkaataa itti dubbatanitti ruumii tokko keessaa hamma nama 200 gahutu bakki ciisan hin jiru. Bakka ciisan miti bakkuma gadi ta'an hin jiru. Namni walirratti ukkaamsanii tochi keessatti akkanatti walitti qabanii jiru. Haala akkasii keessatti dhukkubni kun yoo dhufe ilmaan Oromoo qaqqaalii kan qabsaa'ota kan hayyoota Oromoo kan namoota bebbeekamoo Oromoo kan achumatti akka inni fixu gochuufidha. Kuni
hamma yoonaatti mootummaan kun even gaafa wayyaaneen nama keenya waggaa dheeraa darartee mana hidhaatii ba'anii gaafa inni miillaa cite inni qaamni isaa laamshatee mana hidhaatii ba'e gadhiifneerraa dhiifama gooneerraa fi jedheetu dubbate mootummaan kun uummanni Oromoo gaafa sana qalbiin godhanne argite miilla kutee qaama laamsessee toorchii godhe jireenya isaanii keessa jireenya isaanii kaa waggaa 20 kaa waggaa 27 hidhee jiruu jireenya gaditti akkasitti isaan dararaa ba'e gaafa gadi gadhiisu dhiifama gooneerraa fi jedheetu dubbachaa ture jechuudha. Mootummaan akkasiiti. Kan wayyaaneen godhe sana dhiifama gooneerraa fi jedhee uummata kanatti qoosaa baheetu amma immoo uummata kana biraammoo isaanuma deebisee warri kaan warra 3, 4, 9 hidhamantu keessa jira ammallee. Abbaa fi ilmi mana hidhaatti obbolaan maatii tokko keessaa mana hidhaatti iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru jechuudha. Kuni maal jechuudha? Dhukkuba kanatti akka isaan saaxilaman godheera jechuudha. Dhukkuba kanatti otoo hin saaxilamiinu nama amma kana fuudhanii ilaalchi poolitikaa isaanii sirrii miti yookaan Wallaggatti waan dhalatteef yookaan Gujiitti waan dhalatteef kana taateetta jedhanii uummata kana iddoo tokkotti hidhuun yakka guddaa. Genosaayidii keessa genosaayidii isa ifa baheeru. Saanumaayyuu irratti qoosanii akka qoosaatti akka vaayirasiitti lakkaa'anii uummata kana isaan vaayirasii caalaa waan hamaa ta'aniif vaayirasii kanaa attaak gochuu dhiifne vaayirasii kanarraa of dhorkuu dhiifne dura isaanirraa of dhorkinaa warra jedhanii barreessanidha jarri kun jechuudha. Hamma kanatti sammuun isaanii doomaan duudaadha ilaalchi isaanii dhala namaaf hin ilaalanii aangoo isaanii bu'aa isaanii maallaqa isaanii sanaaf fiigu malee uummanni kun booru uummata keenyadha. Uummanni kun dhumee uummanni keenya anattis deebi'uu danda'a jedhanii yaalanii beeku. Namni dhumu suni achi haa dhumu malee gara keenyatti dhufanii ittiin fakkaata. Horizontaalii dhukkubni kun in all direction gara fe'etti deemaa jira. Kanallee quban qabanii eenyuun qabatee akka eenyuun dhiisullee isumatti deebi'ee akka qabatullee hin quban qabanii jiru. Namoonni tokko maal jira sitti fakkaate rakkina Oromoo kana Itoophiyaa keessatti furree mootummaa kana qabannee mootummaa kana wajjiniin dimookiraasiidhaan ilaal waggaa 150 guutuu wannin tokko formulaan tokko test ta'ee yoo failsi godheera ta'e yoo si kuffiseera ta'e yoo hangafa kee ajjeeseera ta'e yoo hangafa kee nyaateera ta'e siinis akkasuma kanatti nyaata isuma sanarra deebi'eetu namni keenya isuma sana formulaa sana recycle godha jechuudha. This is a failed formula. Itoophiyaa keessatti Mali keessatti jedhanii miinsiin tokkoo fi galiin tokko waliin ahaniitu akkas dhiyeessuun kun sirrii miti. Uummanni Oromoo maal barbaada? Gaaffiinsaa deebi'eera hin deebine gaaffii maaliiti jedhanii otoon dubbatiin dura waa'ee tokkummaa Itoophiyaa odeessuu jechuudha. Waa'ee gaaffii uummataa rakkoo uummataa otoon deebisiin waa'ee unity waa'ee maalii odeessuu jechuudha. Hinumaayyuu otoo hin qaanayin qaanii tokko malee yakka uummata irratti manoota amantii irratti mana amantii mana masgiidaa mana lafa uummanni irratti worship godhu lafa adda addaa lafa seenaa adda addaa hinumaayyuu balleessuudhaaf irra duubatti hin jedhan jechuudha. Maaliif kuni irratti xiyyeeffatame? Maaliif kuni ta'e? Warri kanaan dura nama 500 600 ajjeesan sun maaf ittiin gaafatamne? Eessa dhaqanii warri masgiida guban suni warri sirbanii dhaqanii maataan odilee jedhanii sirban suni nam tokko keessaa ittamittiin poolisiin nama tokko gaafachuu dadhabe. Namni dhaqanii uummata qimaantii dhaqanii mana keessatti gubanii maal godhan? Inni dhaqee qe'ee namaa gubu inni miiliyoona meeqaan nama buqqise suni takka bahaa Oromiyaatti takka dhiya Oromiyaatti nama buqqisanii isa kaan xiyyaa waraananii isa kaan ajjeesanii akkamittiin nam tokkotti gaafatamu?
akkamittiin namni hammi kun buqqee corruptioniin biyya sanarra jiru akkasittiin qabeenyi uummataa saamame lafni uummataa saamame inumayyuu nam tokko nagaadhuma yet nama eenyutu immoo itti rakkachaa jira isuma kaleessa hidhamaa jirutu isuma kaleessa dararamaa jirutu isuma kaleessa mana hidhaatti torchii ta'aa jirutu ammas irra deebi'ee sadaffaa arfaffaa irra deebi'anii nama kan akka ittiin dararaa jiru jechuudha. Dhalli Oromoo waan beekuu irra qabu taaktikii kaleessa feelnu godhe. Pirinsipilii kaleessa hin hojjenne ammas deebinee irra deebisnee yaaluun kuni pirinsipilii kaleessa Hayilee Fidaa ajjeese. Pirinsipilii kaleessa jeneraalota Oromoo ajjeese. Pirinsipilii kaleessa gootota Oromoo lafarraa fide. Inumayyuu akkuma amma Dr. Onnan jedhetti inumayyuu wanni fagoo banaadaa ceefaayyuu lafan isaanitti awwaalaman hin beeknu. Baalchaan faa salphatanii du'anii Hafti Giyoorgis faa salphatanii du'anii pirinsipiliin isaaniin feel godhe kuni dhaloota Oromoo har'a warra balanne jedhan warra nuti waa hunda beekna jedhan kana akkamittiin foormulaa akkasii isaan irra deebi'anii irra hojjetanii sirrii akka hin taane Oromoon beekuutu irra jira jechuudha. Yoo du'ate koronaanis hin ajjeesa, utaalloonis hin ajjeesa, dhukkubni beellis qabeetu ajjeesa, taa'ee du'uurra falmatee du'uutu irra gaariidha. Argite? Kanarraa waan hin jirre abdachuurra waan kaleessa hin jirre ammas irra deebi'ee abdii hin jirre. Argite? Abdii hin jirre. Taa'ee abjoochuurra abjuu hin jirre abjoochuurra ka'ee qeesaa lafasaa salphina maatii isaarra dhorkachuutu irra jira. Kanadha uummanni keenya. Yoom har'a miti boru miti amma jennee ka'uutu irra jira jechuudha. Borutti ilaal hawaasni tokko maaltu jira sitti fakkaate hawaasni tokko akka wanni itti beektaa fe'isa tokko loodii tokko yoo wanni tokko irra keesse jandoo tokko irra yoo keesse biim jechuudha. Hamma ta'e dhommoqaa waa ba'aa asii gadi irra keessu kana hamma ta'e dhommoqee yoo waa ba'aan sun irraa ka'ummoo deebi'ee ka'a. Hamma ta'e dhommoqee akkasumatti reziisti godhee ta'a. Gaafa ba'aa sana itti dabaltee gadi dhiibdu hin caba argite. Kuni material saayinsii keessatti yoom akka cabu ba'aa hammam akka baachuu danda'u yeroo meeqaaf akka inni baachuu danda'u kaalkuleet godhama. Garuu hawaasa kanarra dhiibbaan hawaasa kanarra jiru hin dhiiba uummanni kun gaduma jedha achii ka'ee reziist godhee fincilee ofirraa kaasuu danda'a jechuudha mootummaa tokko. Garuu inni dhommoqee akkasittiin irraa ka'u sun yoom deebi'ee ka'ee reziist godha inni jedhu sun yeroonsaa fi humna akkamii akka inni hamma yoomitti akka inni yeroo dheeraaf baachuu danda'u ba'aa kana dhiibbaa kana mootummaarra hammamitti akka baatuu danda'u sana yeroonsaa hin beekamu jechuudha. Hin beekne. Achumaan cabee hafuu danda'a jechuudha uummanni kun. Warri cabanii hafan reziist godhanii akka reedii indiyaan fa'aa akka uummata warra oriijinii bakka jirutti lolanii dhaqanii cabanii hafanii argite. Nutillee akkasuma gochuu ta'uuf deemaa jirra jechuudha. Yoo akkas ta'e boru haa ta'u iftaanaa ta'u ka'uu dadhabuu dandeenya. Gaafa ka'uu dadhabne badiinsa gara badiinsaatti deemaa jirra jechuudha. Akkuma amma lafa keenya qabatanii lafa keenya deebisnee qabachuu dadhabne magaalaa Finfinnee maaloo nurraa qooyyee facceenan keenyadha maaliidha jennee kondominiyeemii irratti wal lola biyya guutuu kennineef jechuudha. So akkas gaafa nuti gadi deemaa dhufne badii sana fudhachaa dhufne jechuudha argite. Badii sana otoon jaalatiin fudhachaa yoomi kuni boruudha moo iftaaniidha moo isa jedhu sana namni keenya baree har'aa kaase ammaa kaase reziistiyoo godhe malee yoom akka badiinsa pooyintii sana point of no return sanarra yoom geenya inni jedhu sun hin beekamu argite. Calculate gochuu hin dandeenyu jechuudha. So
Kana waan ta'eef uummanni keenya waan kaleessa nu baasuu dide, waan nu kuffise, waan pirinsipilii kaleessa nu baasne. Fakkeenyaaf akka dimokiraasii fa'a. Dimokiraasiin karaa biraan hojjechuu danda'a ta'a. Garuu rakkina amma Oromoon keessa jirutti remedii ta'ee akka solushiniitti dhiyaachuu hin danda'u. Kana beekutu irra jira Oromoon. Dimokiraasiin naa dhufa jedhee dimokiraasiin waggaa 150 eegisiin jechuu danda'u. Gaafa waggaa 150 waggaa 100 booda ati hin jirtu argite. Dimokiraasiin mataansaa maalidha sitti fakkaateera? Political creed jedhanii akka waadaatti lafa kaawwataniiru mootummoonni weessarnii kun. Maal jedhaniitu kaawwataniiru? Jijjiirama saffisaan dhufuu hin barbaachisu jedhaniiru. Xiqqoo ishee buusnee fi kanumaan dimokiraasiidha jennee jiraachifnaa jedhaniiru. Argite? Kana xiqqoo waan nutti harcaasan kana yoo isa eegganna ta'e afaan keenya, aadaan keenya, lafni keenya, amantiin keenya waa tokko hin jiru jechuudha. Hamma waggaa sana eeggannee suuta jennee evolutionary change finnee achiin akkas goona jechuudha. Dimokiraasiin mataansaa nama balleessa. Dimokiraasiin mataansaa nama garboomfachuu danda'a. Dimokiraasiin mataansaa genocide gochuu danda'a. Genocide warri godhanii amma settlers dimokiraasii warri jedhaman duraan warra lafa sana irra jiraatan fixaniiti amma deebisanii ofii isaanii irratti jiraatanii jechuudha. Kana warri amma dimokiraasiin corona virusii jalaan baasa abbichuun akkasidha, abiyyi akkasidha, abaluun keenya akkasidha warri jedhanii yaada hin jirre uummata keenyaaf kennanii abdii hin jirre abdachiisaa jiran kuni waan hin jirre waan hojjechuu hin dandeenye filosoofii 99 kufee har'a yeroo 100ffaa maaliif akka itti rarra'an hin beeku. Uummanni keenyis immoo soba akkasii irraa fudhachuu akka inni dhaabu beekuutu irra jira namni keenya jechuudha. Jarri kun karaa fe'enu maal fe'eyyuu Oromoon achirraa dhumeeti laficha barbaannaa jedhanii irra deebi'anii nutti himani. So mootummaa akkasirraa mootummaa kooti jedhee maal gochii eegaa? Mootummaa akkasirraan expectationiin koo hinumaayyuu qawwee qabataniyyuu nu fixaa jiru. Gaafa kun immoo vaayirasiin kun argamee fi karaan itti mijatee fi nu fixuuf duubatti hin deebi'anii jedhanii kanadha. Ergaadhanii uummata keenya. Dhumarratti isinii qabee yeroo biraatti deebinaa amma sa'aan keenya waan dhumaa jiruu fi dhibee koronaa kanaa fi dhibeen koronaa kana ilaalchisee uummanni keenya akkuma waan mootummaan godhaa jiru of eeggannoo mootummaan gochaa fi jiru karoora dhibee kanaan qabatee kalee mootummaa ta'e humna waraanaatiin qabatee mootummaan kun uummata keenyaaf qabu kaaftanii jirtu. Dhibee kanaan wal qabatee uummanni keenya waan gochuu danda'u daqiiqaa 2 keessatti dhaama fiitii isa kaanitti naa biraa walitti deemnaa doktoroonni. Laali dhibeen kun dhibee hedduu ulfaataadha. Mootummaa bilisiginnaa dhiisiti mootummaa ifii keenyaa qabannee uummataa fi mootummaa wal qabatee yoo hojjetee furmaata tokko fidaa ture. Mootummaan kun akeekni isaa nu balleessuudhaaf malee nu eegaluudhaaf karoora tokko illee hin qabu. Uummanni Oromoo mataa isaatii yaaddachuu qabu dhibeen kun dhibee ulfaataa, dhibee nama tokkorraa nama tokkotti darbu. Qeeroon Oromoo yookiin uummanni Oromoo karaa akka dur gaafa firraa cufe sanatti cufuudhaan milkata addunyaa kanaa dabarsuun baay'ee gaariidha. Kanarraa immoo huguu wal bira dhaabbatanii nama qufaan qabu, nama dhibeen qaburraa uummata kaanirraa adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Walitti siquu waan tokkoon argameeta. Dhukkubni koronaa walqunnamtii saalaatiin ni dabraayii jaanii wal gaafatan. Walqunnamtii saalaatiin ni dabramoo hin dabruu inumaa walqunnamtiin saalaa waan kanaaf qorichaa jaanii odeessu. Bisan keessatti waan nama sodaachisu. Walittuun dhiyaatinaan coming closer walittuu dhiyaatuun eega dhibee ta'e walqunnamtiin inuu gaafii keessaa galuun irra hin jirre ture. Kana misleading wanni biyya san keessatti dabraa jiru. Ilmi namaa jaarsaa fi jaartiinis walirraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha ammaanta. Ilmummaan namaa tokko meetira 2 as walitti dhiyaachuun baay'ee barbaachisaadha miti. Namoota dhibee qaban namoota kaaniin ofirraa adda baasuu yoo danda'anii
maaskii yoo maaskii illee dadhaban maharrabii faa fuula ifii fi funyaan ifii hidhachuun baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan kun ifii isaatu eegaluu hin danda'u. Warruma aangoota isaatu hambisuu hin danda'u. Istiraateejiin keenya kan inni ta'uu qabu uummanni Oromoo dhibee kana akka hin babal'anne ittisuudha. Akka nama biyya teenya keessa seennee hin deemne ittisuudha. Kanaaf Oromiyaa seenuu qofaa miti. Oromiyaa irraa bahuunis Oromiyaa irraa seenuunis karaa cufachuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa cufachuun baay'ee barbaachisaadha. Walirraa siquun namoota dhibeen qaban namoota kaan adda baasuun namoonni dhibeen qabu mallattoon dhibee isaa laydaa yookiin qaamni nama oowwu wanni dhibeen nama qabanii nama wallaalanii fi qorichi wanni irratti deebi'een jiru ejersa aarsuu fi aarrinis waan akka nama fayyadu waan kana irratti wanni nama fayyadaa walirraa fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo hagam xiqqaate dhalli namaa tokko meetira lama. Namoonni dhukkubni kana qabaatanii ifiifuu uummata keessaa qufaan hanqa adda bahee namarraa beekamu mana keessatti taa'uun baay'ee gaariidha. Namoota dhibee qaban faasilitiin biyya Afrikaa tasa wal'aanuu hin danda'u. Yoo rabbumaan gargaarsiteef malee garuu dhibee kanarraa akka hin babal'anne ofirraa ittisuutu wayyaadha. Karaa Oromiyaatti seenus Oromiyaa irraa bahuunis cufaadha. Magaalaa fi waan kana dhaqatan kan hundaa'u karaa biroo karaa itti walirraa waa bitatanii gurguratan. Nama 10 ol bakka takkatti wal qaba hunda dhibeen kun laaftutti akka dhublatu yookiin nama tokkorraa akka nama birootti darbu baay'ee gargaaraa akka irraa ittisuun baay'ee gaariidha. Mootummaan Itoophiyaa nama biyya wanni kanarraa sooshoolojii barsiisaa ture yuunivarsiitii Chicaagoo kanarraa biyya Itoophiyaa dhaqeeti amata 20 biyya Itoophiyaa taa'ee dhufe. Amata 20 biyya Itoophiyaa teessee dhuftee qormaata kee maalii jaanii maalirra geessee jennaan gaafanaan amata 20 biyya Itoophiyaa ta'e kijibaa fi dhugaa adda baasuu dadhabeetiin dhufee jedheen. It is wondi beekaa fi barataa fa'aa hundumtiin warra kijibaan lafa balleessuudha. Kana jecha mootummaan Itoophiyaa jiru dhugaa takkaa nama uummate Haile Sillaaseen Ijipti dhaqeeti Jamaal Abdul Naasir Islaamni nama meeqaatu biyyatee keessa jiraa jedhee gaafannaaniini nama Kadiir Eebbaa jedhamu nama tokko qofaatu Islaamni biyyattii keessa jiraa jedha Haile Sillaaseen. Nu kiristaanaatu nu bira jira 10%dha warra Ijipti kooptikii kana dhaqee ganda isaan Kaayiroo keessa qubatan dhaqee garsiisoo kiristaanni biyya teenya keessatti akkatti jiraata. This was 1916 himaa jira. Kana jecha mootummaa ifii gaafa qabatu amana malee kun warra hattuudha. Badanii nama balleessuudhaaf deemanii uummata keenya rabbiillee naa dirmatuu fi ifii daddabanii rabbiin sakkabanii garuu ifii qajeelanii rabbi qajeelanii waan odeeffannaa yeroo addunyaarraa dhufturraa akka harkanitti walii dabarsanii walirraa fagaatanii namoonni dhibeen qabame nagaya uummata isaaniitii jecha mana keessatti akka ta'an godhanii ammaaf hanga 7 taa'uun ni barbaachisa. Inni hanga 7 jaamaa garuu ammaaf hanga 7 dhibeen kuni gar tokkotti adda baha. Kanaaf waan akkanaafaa godhachuu mana taa'uu bakka magaalaa walgayii namoonni hedduun namni 10 ol bakka irratti argamu irratti dhaquurraa if qusatuun bu'aa guddaa qabaa yaadachuun qaban keessaa bahe. Bareeda dhaamsuma dhumaati Dr. Sarmu ummatichi waan of eeggachuu qabu keessatti rakkoon adda addaallee jiraachuu danda'a. Dhaamsuma kanaan wal qabatee manoota ani beela'uu jiraata waan itti waa bitatan uummanni keenya hiyyeessa. Keessumaa uummanni amma godina dhiyaa Oromiyaa Shawaa dhiyaatii qabee kun amma daangaa Sudaanitti kibbi Oromiyaa Gujiidha amma Booranaa daangaa Keeniyaatti rakkina akkasii keessa jira. Haala kana of eeggannoodhaan manatti dacha'es immoo gargaarsa barbaachisu jira. Uummatichi of eeggannoo godhunnaa jennu nu dabalateeti jechaadha. Uummanni manaa taa'unnaa jennu waan gochuu qabnu nurra jira. Walumaa galatti alaa keessaa wal gargaaru irrattis dabalatee uummanni manni itti cufamee odeeffannoo irraa uggurames qabamtee maaltu ta'uu qaba walumaa jechuudha. Maaluma dhaamsa dhumaa. Dhaamsi dhumaa ani qabu
uummanni keenya akka kanaan dura jiraachaa turretti yoo jiraanna ta'e haala akkaataa jireenya keenya mala ittiin jiraachaa turre aadaa keenya hammata itti qabuutu nurra jira. Fakkeenyaaf buna danfisanii buna irratti wal waamanii ollaa wajjiniin dhuguun ammatti barbaachisaa miti dhaabbachuu qaba. Gabaa bahanii gabaatti walirraa bitanii walirraa gurguranii gabaa biyya keenyaa sana keessa ta'anii akkasittiin walitti deemuun gaarii miti. Jimaa wajjiniin ta'anii walitti makamanii waliin ta'anii jimaa kana yookaan mana daadhii yookaan mana farsoo warri dhaqan akkasitti walitti dhufanii bakka tokkotti ta'anii wajjiniin dhuguu wajjiniin nyaachuun sun dhaabbachuu qaba. Jaarsummaa nama 3 nama 4 nama 5 walitti fidu kana harka wal fuudhuu wal dhungachuu kana dhiisuu qaba. Qe'ee tokko keessa ta'anii hundinuu hamma ta'e meetirii 2 akka Dr. Omin jedhe isarraa walirraa fagaatanii deemuu qabu. Amma danda'anitti moofaallee haa ta'u fuula isaanii qabatanii deemuun baay'ee gaariidha. Kanarratti mirga isaanii karaa kamuu yoo ta'e mootummaan kanaan dura isaanidhaa ture. Isaan ajjeesaa ture. Mootummaan kaleessa isaan miidhaa ture. Har'a woomti tokko dhufee mootummaa gaarii ta'uu hin danda'u. Namni kaleessa takkaayee akkamaa ta'e borus akkamaa dhuma. Namni dheengadda nama ajjeese har'a haalli inni ittiin hojjete suni akka irraan saaxilamneef ammallee nama biraa ajjeesuuf ammallee dhoksachuuf ammallee waan kaleessaa sana dhokfachuuf nama biraa yoo ajjeeseefu homaa waan irraa duubatti deebi'u. Uummanni keenya kanarraa abdii kutachuu qaba. Namni kaleessa mana irratti dhufe namni kaleessa gibira baasaa jedhee gabaa keessatti akka looniitti ciibsee garafaa ture. Namni akkasittiin fuudhee mana hidhaatti bakka nyaataaf dhugaatiin hin jirre bakka tajaajilli mana hidhaa hin jirretti mana hakiimii hin jirretti uummata keenya mana hidhaatti baadiyyaa keessatti mana hidhaa baadiyyaa keessatti dararaa ture ammallee sanumadha. Sanarraa of eeggachuu qabu baqachuu qabu hamma danda'anitti of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Waliif dirmachuun gaafa lolli ka'e tokko gaafa uummanni fincila kaase tokko mana tokkotti ukkaamamanii du'uurra waliin bahanii lolanii du'uutu irra wayya. Yoo isa sana hojjetama ta'e bahanii lolachuutu irra gaarii faayidaa qaba. Mana tokko keessatti ciisanii dhumuun garbummaa ofirratti baatanii du'uunu mana waaqaa irratti waan nama gaafachiisuuf garbummaa sana ofirraa faccisuu dhalasaarraa salphina dhalasaarra maatii isaarra jaartii isaarra akaakayyuu isaarra akkoorra haadha harmee ayyolirra ga'e sana irraa farmachuun dirqama isaati. Kanan jedhani ergaan ani dabarsu. Uummata Oromoo warra baratan hayyoota Oromoo dhaabbolii Oromoof karaa danda'ameen hundumaa uummata keenya barsiisuu yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yoo saamunaan jiraate saamunaan harka dhiqachuu yoo saamunaan hin jiru ta'e bishaan bulluqsanii bishaan gubaan akka inni ho'aa ta'een dhiqatanii hamma namaa danda'ee daaraan illee haa ta'u dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Ammas irra deddeebi'anii harka dhiqachuun fuula fi tuquu dhiisuu funyaan dhufii tuquu dhiisuun waan akkasiitu barnoonni nuu kennamaa jira biyya alaa kana keessatti. Inni guddaan erga dhukkubsatanii fayyuudhaaf tattaafachuu otoo hin ta'in erga dhukkubsatanii dawaa barbaachu qoricha barbaachu otoo hin ta'in qorichi hin jiru otoo hin dhukkubsatiin of eeggachuutu gaariidha. Yeroo baay'ee bishaan ho'aa lab jedhee kan jiru bishaan ho'aa dhuguun baay'ee gaariidha jedhanii maybe yookaan wanni suni vaayirasiin suni wanni keenya keessa qonqoo keenya keessa otoo gara somba keenyaatti illee deebiin dhiqee buusuu danda'a waan jiruuf yeroo baay'ee bishaan ho'aa dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Bishaan danfisatanii dhuguun gaariidha. Akka kibriitii mana keessaa dhabuun gaarii miti. Yoo kibriitii illee ta'uudhaa baate
ichima ittiin abidda godhatan mana namaarraa dhaqanii abidda ergifachuurra abidda naa kennaa jedhanii abidda gaafachuurra ichima mana kaawwatanii ichimaan ibidda ofii bobeeffachuu danda'u yookaan kibriitii ofiitiin bobeeffachuu danda'utu namarra jira jechuudha. Haala akkasii kanarratti namni keenya ofirratti murteessee iddiriidhaan wal gahanii akka iddiriitti wal gahii wajjiniin dhuguu, wajjiniin maabara taa'uu, wajjiniin sanbatee taa'uu, wajjiniin gara bataskaanaa dhaqanii yookaan gara masgiidaa dhaqanii namni kun bakka tokkotti baay'atee iddoo tokkotti wal gahanii waaqeffachuuf yeroodhaaf dhaabuutu irra jira. Yeroodhaaf hamma 7-2 baatii tokkotti dhaabanii hamma dhukkubni kun darbutti eeguutu irra jira jechuudha. Kanan jedhanii. Bareeda. Hedduu fayyaa ta'a Dooktar Onnee, Dooktar Sarmuu akkuma isinuu jettanii uummanni keenya sakaan isinuu jettanii dinagdeedhaan wal gargaaruun hedduu barbaachisaadha. Yeroo badduu hamtuu kana keessatti dinagdeen immoo biyya keessaa amma jiru amma murtaa'e biyya alaa kana maatii isaatii qabee ollaa isaatii qabee warri ala jirru kun uummata kana karaa nuu danda'amuun dinagdeedhaan bira dhaabbachuunis baay'ee barbaachisaa akka ta'e jechuun gaariidha. Hordoftoota keenya mata duree dhibee koronaa fi yaaddoo addaaf saaxilamuu uummata Oromoo jalatti gaaffii adda addaa kaafnee Dooktar Onnee fi Dooktar Sarmuu wajjiniin mari'achaa turre. Amma sagantaa ittaanu walitti deemnutti fayyaa ta'a nagaan turaa jenna. Dooktar Onnee fi Dooktar Sarmuu isinis fayyaa ta'a. Ulfaadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Fakkaatutti fakkeessi jenneessi kadhannaa bareedari. Akka fakkaatutti fakkeessi jenneessi kadhannaa bareedari. Ati diddee utuma laalu bakka niisaan odaan jedhuwani. Utuma laalu bakka niisaan odaan jedhuwani. Dhiiga keenyaan hundumtuu bashaada. Arabinesis qabsaayaa fakkaata. Garaa keenya gubee nu waada nuti eebbisa. Nuti garaa keenya gubee nu waada nutus maayoodha. Dhiiga keenyaan hundumtuu bashaada. Arabinesis qabsaayaa fakkaata. Nuti garaa keenya gubee nu waada dhabamuu nadhi. Nuti garaa keenya gubee nu waada dhabamuu cawaaqa. Dhiiga keenyaan hundumtuu bashaada. Arabinesis qabsaayaa fakkaata. Garaa keenya gubee nu waada dhumaatii nu dheessa. Nuti garaa keenya gubee nu waada nuti gootota. Yoo karaan illee fagaate yoo rakkoon illee jabaate asuma deema shakkiin waboongoo dhufa dhiyaate shakkiin waboongoo asuma deema shakkiin waboongoo dhufa dhiyaate shakkiin waboongoo hanga fedhe nyaatulleeni. Diina fi lataatulleeni barriin darbaatti hingaa bita boruu dhiisi dhaloota gammuu. Barriin darbaatti hingaa bita boruu dhiisi dhaloota gammuu. Jaarsummaa sossobaniiti maaf aboon qoricha nyaata. Somni jarraa kun halaalaa addaata waa'ee keenya kun garaa nama nyaata. Somni jarraa kun halaalaa addaata waa'ee keenya garaa nama nyaata. Akka feete yaa akka feete obsa maalumseete. Akka feete yaa akka feete obsa maalumseete.
akka feete obsa maalum seete akka feete gadheen obsa sodaaseete akka feete obsa maalum seete akka feete gadheen obsa sodaaseete obsa maalum seete gadheen obsa sodaaseete obsa maalum seete.